Bagtara. Bagtara. Duraan dursee jecha kana fayyadamuu kootiif nama of galchaa dhiifaman isin gaafadha. Haa ta'u malee akka isin ooltaniif jecha iddoo sanatti akka isin hin nyaatamneef jecha waa'ee bagtaraa isinitti mufanas bayarra. Waa'ee bagtaraa. Kaayyoon viidiyoo kanaa akka isin bagtaraa balaaleffattan, akka isin bagtaraa xireeffattan, safara sana yommuu dabartan ifin akka isin funyaan qabattan isin taasisudha. Bagtaraa jechuun itimoloojiin isaa jechi isaa jechuudha jecha afaan Amaariffaadha. Namoonni baay'een dhaaba hoolaa jedhanii hiiku, safara hoolaa jedhanii hiiku miti. Bagittara. Jaajjiitti jechuudha. Bagittara. Baquumu. Gii jabeessaatti dubbisa. Bagtaraan jedha bagittara. Jaajjiitti jechuudha afaan Oromooti. Afaan Oromooti. Iddoo dhaloonni jaajjiitti itti ejju jechuudha. Iddoo dhaloonni jaajjiitti itti sagaagalu. Iddoo beektonni baay'een itti nyaatamanidha bagtaraan. An afaan Oromooti maal jedhanii dabettu? Iddoo itti saree kolaasanidha bagtaraan. Iddoo itti saree kolaasan jechuun afaan ijoollee safara keenyaatiin iddoo jibbamaa wayii, iddoo xuraa'aa, iddoo namni xireeffatu wayii jechuudha. Safara sareetti kolaasan san hin dhaqin jennaan. Safara jibbamaa, safara xuraa'aa wayii jechuudha. Kana bagtaraa ani iddoo itti saree kolaasan jedheera afaan Oromootiin. Iddoo itti saree kolaasan jedha lammata afaan Oromoo yommuu bagtaraa waamtan. Maal jechuudha? Egaan dhaabbitti isiniin jedheera. Jaajjitti iddoo dhaloonni itti ejjuudha bagittara. Dhaabbitti baquumu. Iddoo dhaloonni itti ejjuudha. Akkamitti ejjoo jettanii walarraa burraa ka'a kiisingirra. Achiin sukkummaatti hamma qullaa ofii paablikii irratti jechuudha. Xiggaa xiggii qabanii qullaa uffata ofirraa yaasanii qullaa hamma ejjanitti bagtaraatti. Iddoo tokko tokkotti seerri isaa hin cima jechuun istiriiktiidhaan eegu sirriitti ni eegama safarri. Eegdonni sirriitti eegu. Mooraa tokko tokkotti garuu akkuma gadhiisii hin jiru mooraan tokko tokko. Gadhiisiin hin jiru. Gurra kootii qaba immoo nama qullaa kan qabame jechuudha. Safara bagtaraatti kan argamu dhaloota akkamii yommuu jettanii dhaloota sammuu isaaniitiin utuu hin taane hormoonii isaaniitiin oofamu, hormoonii isaaniitiin diraayiv kan ta'an akka gaariitti akka konkolaataatti sammuu hormoonii isaaniitiin kan oofaman jechuudha. Gara hormooniin isaanii isaan geessetti warra oofamanidha. Konsaayinsii isaanii, sammuu isaanii, hillina isaanii warra hin dhaggeeffannedha. Safara sana kan dhaqan jechuudha. Kanaaf safara sareetti kolaasan sana baqadhaa. Amma namoonni tokko tokko bagtaraa safara hoolaa yookaan immoo dhaaba hoolaa jedhanii hiiku miti. Utuu hoolota ta'anii immoo gaariidha warri sun. Hoolaa miti isaan booyyeedha. Isaan booyyee amala booyyeen beektuni dhiqattee kan of xureessitu jechuudha. Waan xuraa'aa kan hin baqanne jechuudha. Waan xuraa'aa keessa kan gangalatu. Safara qeera, safara xuraa'aa wayiiti bakka. Safara sana yommuu dabartan funyaan qabadhaa darbaase. Sinin madaalu bakka sinin maxxanu. Bagtaraan sinin maxxanu. Akkamitti hoolota jennaan warra sana hoolota miti isaan booyyeedha isaan malee. Booyyeedha isaan hoolonni bar gara tikseen isaanii isaan keessatti deemu. Liidariin isaanii, hogganaan isaanii, gaggeessaan isaanii gara isaan ofitti deemu hoolonni. Hogganaan keenya eenyu mooraa kana keessa gaaf jiru hogganaan keenya tikseen keenya sammuu keenya hilliinaa keenya jechuudha. Sammuu keenya jalaa dinnee jennaan homtuu nu hogganuu danda'u, homtuu nu qabuu danda'u. Sammuu keenya dhaggeeffachuu qabna. Hogganaan keenya olaanaan sammuu keenya mooraa keessa gaaf jiru jechuudha. Kanaaf warra sana sammuu isaanii miti kan isaan hogganu. Hormoonii isaaniiti. Hormoonii isaaniitu isaan hogganu. Tiksee isaaniitii miti jechuudha kan isaan hogganu. Hoolonni gara tikseen isaanii deemetti deemu malee ajaja biraa hin fudhatan hoolonni. Hin naqan bakka. Hin tole hin jedhan. Tikseen isaanii garuu gara isaan geessetti deemu hoolonni. Kanaaf yoo hoolota taatan hoolachuun garraamee jechuudha isin arrabsaan jiru. Hoolota ta'anii gaariidha isiniin jechaan jira. Booyyee ta'uurra jechuudha. Booyyee ta'uurra hoolota ta'anii gaariidha. Maal gootu achi? Safara sareetti kolaasanidha. Baqadhaa bagtaraan safara sareetti kolaasanidha. Iddoo itti saree kolaasanidha. Iddoo itti silaa funyaan qabattanii darbuu qabdanidha malee iddoo sanatti argamuu qabda silaa. Mooraa gaaf galtan kaayyoon keessan tokko barachuudha. Jireenya hawaasummaa yookaan sooshaal laayifii shaakaluudha. Jireenya keessan boriif qopheessuudha. Mooraa yommuu galtan kaayyoo kana dagachuu qabdan jechuudha. Achitti garuu beektota baay'ee dhabne. Achitti namoota bori iddoo guddaa ga'u eessa ga'u jedhamanii eegaman dhabne iddoo sanatti jechuudha. Iddoo sanatti nyaataman. Takka jalqabnaan immoo araada beeka. Araada gadheedha keessaayyuu. Takka jalqabnaan waan sinniisu miti. Isaayyuu beeka. Kaadhima yookaan jaalallee ofii wajjin miti. Iddoo sanatti warra ejjan jechuudha. Isaan amma isa kanaan laayifii jedhuun laayifii, kaampaas laayifii jedhuun bakka laayifiin isaanii kan. An garuu isa kanaan laayifii osoo hin taane naayifiin jedhaan billaadhaan iddoon sun.
si nyaata si qaala iddoon sun billaadha malee laayifii miti. Jireenya akkasii sinitti taafu. Kat godhaa jireenya akkasii keessa warri galtanis. Sinitti taafu bakka. Laayifii miti inni kun. Kaadhima kee mana keesse qubeellaa kee lookarii keessa akkamitti ejjita isa iyyuu jaajjitti akkamitti ejjita baktaraatti safara sareetti kolaasanitti akkamitti ejjita. Ejji gaariidha isiniin jechaan jiru. Garuu yakkas beekaa public indecencyidhaan inni yakka bar. Iddoo publikiitti waan akkasii raawwachuun yakkas. Yakka. Inumaa laabrarii keessatti walarraa baanam. Kunis jira iddoo tokko laabrarii keessatti. Iddoo mul'ataa tokkotti jechuudha. Iddoo publikii ta'etti. Maal jechuudha? Ammasin intellekti sammuu keessa immoo hormoonii keessatti isin ajaja ammasin. Isin nama guddaa mini isin raashinaali miti mooraa gaafa galtan bar isin nama ga'oodha sila. Ga'oodha isin bakka. Bishaattaniittu muriidhaanis ta'e yaadaan beekumsaan nama fagaattan ta'uu qabdan turtan. Borii keessan hin balleessina, borii keessan hin mancaasina. Borii keessan hin mancaasina. Akka isin safara baktaraa xireeffattanidha kaayyoon viidiyoo kana. Akka isin iddoo itti saree kolaasan sana baqattanidha. Akkas funyaan qabattanidha waa isaa gaafa dhageessan. Bakka. Funyaan akkas hin qabattan sin gochuudha. Kanaaf yaa obboloota koo mooraa adda addaa keessa kan jirtan obboleessi keessan guddaa kan isin jaallatu Liyaad Baratichi gorsa kana isiniif laataarra. Safara sareetti kolaasan sana baqadhaa achi hin ga'inaa.